Abeel Abrahaamidhaan lul dhukkubsateyaa dafiitii kottu jedhaniini. Efrehem Abrahaamidhaaf bilbilee Ruutaan bilbila biraatiin Ermeellaadhaaf bilbilte kinootii akka nafaana jiru argi jechuudhaafi. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha. Egaa ani wanti isaa namaaf hin galu akkasumallee Abeel jechuudha mana Ruutaa dhaqee akka ishee dhabee akkasuma immoo Kaaleeb fa'ii biraa akka ishiin jirtu dhaqeetoo jira jechuudha. Yeroo kanatti maaltu ta'ee tasgabbaa'ee jechaanidha jechuudha. Kaaleebii kanii Abeelidhaan ture maalidha kanii Ruutaan gochaa jirtu rakkoon guddaan uumameetoo jira. Abrahaamii kan akkana ta'aa jiruu fi mucaa saatiidhaanii isas immoo ariifadhu jedhanii kan waamanii mucaa dhukkubeera jedhaniitidha. Garuu yeroo inni achi ga'u mucaan nagaadha. Isa biraanis immoo Ermeellaadhaan waamanii Abrahaam Ermeellaa faana ta'uudha kan inni barbaadu. Dirqamaan wanti ta'u tokkollee hin jiru fedhiidhaan alatti jennaan Kaaleeb namni qabee gottotee gara manaa isa fide hin jiru jaalateetti dhufee. Erga dhufee immoo homaa gochuun hin danda'amu. Ermeellaa yoo taates lafa isheetti miti kan argamte jennaan Ermeellaan nama jaalala beektuudha. Isa biraanis immoo garaatti baatteetoo jirti. Beekaadha kan akkana isaan godhanii kan inni jedhe dhugaa dubbachuudhaaf eeyyee maaliif jennaan kuni xoofoo yookiin immoo dibdifa isaaniiti jechuudha. Dhaqanii dhidhiifama gaggaafatanii erga jedhanii booddee yoo Abrahaamii fi Ermeellaan wal lolaniin alatti Abrahaamii gara Ruutaatti hin deebi'u jechuudha. Abrahaam dhiira ta'uu dhabuun isaa baay'ee tokkodhaan kan isa miidhaa jirudha jechuudha. Dhaabbachuu dhabuu isaatiidhaan dhala koo maalii koo qabexxessee koo jedhee kan inni marmaaru anaaf ayyuu gaaffiidha jechuudha. Maalidha indee isa bichaatu dhala qabamoo dhalimoo maalidha garuu maamachaa mucaan ani jedheeramu sijjammar Abrahaam nagaa miti. Mee jechuudha ciqinciqiin guyyaa tokko jechuudha ammam akka mataa nama dhukkubsu beektu miti waggaa tokkoo fi ji'a lama moo waan ta'e isaanii iyyuma keessa jiru wacuma keessa jiru amma otoo jechuudha kadhatanii fi tokko ishirraa akka seexan eeyyitee baatu beekamaadha dhugaa rabbii jechuudha. Innaa kan immoo achi keessaa jechuudha dhugaa dubbachuuf kan amma Ermeellaayyuu tasgabbooftuun suuta jettuun hundi isaaniiyyuu hin jiran. Kanarraatiin kan hafe hundi isaanii namnumti mataa qabuyyuu achi keessa hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Deefillee wayya tureeyyuu inni sammaa bakka walitti makameera jechuudha. Guyyaatti afaan lama haasa'a jechuudha. Waan humti isaayyuu namaaf hin galu jechuudha. Akka dhaniitti Ermeellaanis kufteettiidhaan kaleessaa soba dhugaadhaan beeku garuu kufteetti jedhameetu jira. Tooftaan isaanii akka of wallaaltee gaggabdee fa'ii mucaan garaachii keessaa ba'uudhaaf kan isaan akkas gochaatoo jiranidha. Inni biraas immoo Ruutaan fedhii Abrahaam qabaattee osoo hin taane wanta kakatte qabdi. Yeroo wayii argitaniittu in argitaa ji'oota natti fudhachuu mala waggaa siin hin jedhu yoon Abrahaamin gara kootti deeffachuu baadhe jettee akka ishii waadaa galte ni beektu. Isa raawwatteetu ilakinoo ani ishii kanadha jetteeni mataa isaarratti yookiin immoo yaada sammuu isaarratti taphachuus dandeessi. Maaliif jennaan gizee baay'eetti taphatteetti waan ta'eef itti taphachuun ishiidhaaf haaraa miti jechuudha kan barte wanta taateef. Innaa isa kanadha. Obboleessis immoo egaa ifaanii Ermeellaadhaan baay'ee jibbaa hin jaalatu. Waan hin jaalanneef immoo akka Ruutaa faana ta'uudha jechuudha kan inni barbaadu. Garuu immoo hin ta'u. Fedhii Abrahaamin jaala wantumti eefaan fiduyyuu hin jiru. Jaalatiin namni kun wajjin hin jiraata. Wajjin hin jiraachuudhaafis immoo isa kana nagaheera hin barbaadu jedheera. Erga ta'ee booda mucayyoon achi ulfooftee jirti. Ishii ulfa sana achitti gateetu gara kana dhufaa. Mee Ruutaa namtiyyuu jechuudha mee akkamitti yaaddee akkamitti tilmaamte mee ana kan nan galle jechuudha. Dhalli nachiyoo akkuma kan shiitii ta'awoo. Ishiinuu nagaheera hin barbaadu jetteetu samaanaa ishee tarsaaste sijjamar jechuudha. Maal tarifadhu sun jedhe lakkiyaa Ruutaa suuta jedhii intarsaasiin samaanaa kee
Akarraan ta'u dubbiin dhiisisuu ta'e jennaan gixxim ufan danda'a ufan jiraachisaa itti. Har'ammoo kun haala kanadhaan jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf taanaan Abiraam baay'ee na gaddisiisa. Ermeellaas miti. Ermeella miti na kan na gaddisiisa Abiraam. Jireenya Abiraam, jiruu Abiraam. Bakka namni hundumti kan gowwoomsee hundumti kan afaan itti banu. Dhiira kan hin taane ofirraa dhoowwuu kan hin dandeenye. Hojjetee namni namaa ta'u jijjiiramu jechuun har'a faranjiin kan innaan yuutubii eegalu bilbila inni bitee itti kenne yuutubii banee itti kenne akkattiin itti taphanna akka inni jireenya ruuttaatti taphatetti jedhee goyoomsee ruuttaatu balleesse maalidha jedhee haala sanadhaan dhiifama gaafate argitaniitu. Garuu eenyudha kan yuutubii baneef eenyudha bilbila bitee kan itti kenne harka gargaare harka laateef deebi'ee nyaate jechuudha inni jechuudha. Kan warra kaanii dhiisaa kan baay'ee isaanii dhiisaa. Abiraam immoo gaaf tokko nama miidheen beeku dhugaa dubbachuuf miidhaan inni godhes hin jiru. Gaafa inni deebi'uudhaaf yaalii gochaa ture. Gaafa inni shiga gammachiisuuf yaalii gochaa ture. Kan akkoo nama biraa bite san akkoo kana gochaa ture jedhee Kaaleeb kun gochaan inni godhe. Akkaataa isheen ittiin namoota ofitti sissituyyuu warra boofoota warra nama hiddanii ofitti sissitee gaa'ila ishii diiddee har'a jireenya namaallee burjaajaa jira jechuudha. Ermeelaan akkoo yeroo 2-3 ruuttaan barbaaddaa'e atiin barbaadda wajjin hin jiraachuu feeta tanaan siif nan dhiisa jennaan fudhadhu jette. Afaan ishii keessaa baaftee fudhadhu jettee abbaa manaa ishii baastee kennite jechuudha. Lakkeettee otoo ofitti qabdee teessistee gorsitee maali ani akkoo dubartiidha haadha daa'imaatii boru ijoolleen koo maal jedhu boru mucaan koo maal jedha gatiin baasaaf baqqaa osoo jettee caba kaleessaa caala guyyaa wayitoo bakka jira mitiire bilxoomteetti ta'ee Abiraam harka ishee keessa jira ruuttaa harka ishee keessa jira jechuudha. Har'a osoo namni kun miidhamee gidduutti otoo asii fachi kaatoo osoo wanta tokkorra bu'ee ishiin gaddisiisuu garuu siras ishiin gaddisiisuu hin jedhamu gorsa namaa fudhattee yaada namaa fudhattee irra gubbaa kokkolfaa dhuftee jechuudha. Yeroo kiyyoo kiyyeessitee ittiin qabuudhaaf tarkaanfattu. Ani kiyyoo namni kiyyoodhaan kan qabu ani gogorrii bichaan beeka. Ilmi namaa garuu maaliif akkatti amin akka yaadu maaliif akkatti dabakka waliif yaadu anaaf gaaffiidha dhugaa naaf hin galu jechuudha. Isa dhugaa yoo miidhameera ta'e miidhuudhaaf hin kaaddu. Obsenumaan guyyaa waaqaa eega malee guyyaa waaqaa eeguun obboloota koo waa hundumaa caala. Isa dhugaan siniin jedhe waa hundumaa caala bakka. Sin barbaadu jedhee tuffateeramu dhiiseera bakka waca jibbeera girgirri jibbeera maatiin wal tuttuqaniiru jedheera haala kamina wajjin hin ciisa wajjin hin jiraadha naaf hin ta'u naaf hin malu jedheera. Har'ayyuu ta'eera tanaan Abiraamidhaaf of eeggachuu qabu jedhee yaadani of eeggachuu qaba jedhee yaada. Ermeella faanas haa ta'u ermeella faanas ta'uu haa baatu jechuudha. Jechoonni isaan itti darbatan achi deemee dhaalcha as deemee dhaalcha injiraan irraa tukaan irraayyuu hin dhaalchita achi keessatti amma jedhamee dhaabattee kolfite ruuttaan abbaa mucaa isheetiitti jechuudha. Dhaabattee ilkaan ishee 32 bantee gaafa daaniin keessattuu injiraan irraan dhaalchita jedheeni hin kolfite. Hanga ani gaafsan akkamittiin ishee ilaale akka dhala isheetti kolfitetti irraa dhaalte tokko wajjiniin ciifteetti akkamitti akkas jedhama. Innagaa maalumaafume wanta ta'u walumaan kan ilaallu ta'a waaqaa'ee hin beeknu kaa hin dhufu jenneen yaannaa asuusiisuun barbaadee faasii ruuttaas jechaa ture jechuudha. Abeelii sababa mucaatiin akka waamanis jechuudha. Gooftaan koo sinaa hebbisume waan gaarii nu haa dhageessisu waan hundumaafuu siniin jedha.